Breaking news. Breaking news takkan qaba. Breaking news tanaafin deebi'ee waan namni keenya dafee dhaga'uu qabu odeessa nama keenyaaf shabjee ga'uu qabu breaking news sidaan qaba. Dhageyso. Breaking news. Dhageyso. Warra Itoophiyaadhaa hundaaf keessattuu Oromoodhaaf abbootii qabeenyaatiif warreen maqaa investmentiitiin biyya alarraa biyya galee maallaqa fi Itoophiyaa keessatti wahin dalaguu barbaadu hundaaf breaking news. Mootummaan Itoophiyaadhaa maallaqa baankiidhaa qabdan especially Commercial Bank of Ethiopian maallaqa keessan qabuudhaaf deema. Osoo filmaanni kun hin geenye maallaqa yoo baankiidhaa qabaattan maallaqa wayyaa qabaattan keessattuu warri naggaadeedhaa maallaqa keessan baasaadhaa baankiidhaa waan hin banne irra oolfadha. Waan hin banne waan booda gartee kara maallaqaa deebisuu dandeessanitti shabja'aa hatattamaan deeffadha. Filmaanni kun gaafa ga'e waan aangoo gadhiisu waan beekuuf maallaqa guutuu saameeti biyyarraa bahuu deema. Jarrimma biyyi bulchaadhaa jiru. Maallaqa baankiirraa baasuu barbaadaa hin jiran. So maallaqa keessan keessattuu naggaadonni warreen maallaqa keessan baankii haattanii tattaa'u jirtan. Warreen dalagaadhaaf baankiidhaa wajjiin hariiroo qabdan maallaqa keessan yeroodhaan baasaadhaa waan hin bannerra oolfadha. Akkuma TPLF gaafa deemtu baankii Itoophiyaa duwwaa dhiiftee deemtetti Abiyyi fi warri PPdhaa saaminsa eegalee jira. Saaminsa eegalanii jiran. Maallaqa alatti ergachuu, maallaqeef duuba kaachuu maqaa gargaarsaatiin biliyeena 10 harkana jedhan. Garuu hundinuu ala jira. Wanni biyya keessatti investi godhan takka illee hin jirtu. Warri biyya alaatii dhaqee biyyatti investi godhatanii wahii goonaa lafa binnaa wahii jaarraa jettan hin shawwadamina. Maallaqa keessan qabadhaadhaa dandeessan biyyarraa baafadhaa. Warri biyyaa immoo ka biyyarraa baafachuu hin dandeenye maallaqa keessan qabeenya hin banneen bitaadhaa lafa haadhaa gartee waan booda maallaqa deeffataniin. Maallaqni baankii Dr. Abiy Ahmed keessaa'u safety takkalleen qabu. Baankiin Itoophiyaa takkalleen safety qabdu. Jarri kufuudhaaf deema maallaqa keessan akkuma TPLFitti saamanii gara alaa ergachaa jiran aangoonni EPPdha. So ummata keenyaaf warningi maallaqa baankii haattan baankiirraa baafadhaa karaa qabeenya hin bannetti jijjiirradhaa yookaan mala biraatti barbaadadhaa. Maallaqa keessan baankii keessanii wanni teessif takka illee hin jirtu. Yoo dhabuudhaa deemtan biyya duwwaatti gadhiisu deema biyya. Biyya saamee biyya duwwaatti gadhiisu deema. Warri biyya alaatii gale. Amma dura Abiy dhufeeti koottaa alaa galaadhaa, biyya dalagadhaadhaa, taaksii gad isinii buufnaa, biyya keessatti investi godhaa jeete ala kanaanuu waywaachaa ture. Warreen dogoggoree gale. Kan maallaqa keessan alarraa biyyatti galchitan yoo jiraattan immediately maallaqa keessan kan biyya galchitan biyyarraa baafadha yoo dandan. Warri immoo maallaqa kara biyyaa geessuudhaaf yaada qabdan stop. Mootummaan hin jirtu. Abiy saamaadhaa jira. Maallaqa nuti gartee maqaa investmentiitiin geessinuu miti alarraa maallaqa gargaarsaan dhufuuhuu qamadiidhaa fi zeeta gurgurachaa jiran aangoonni EPPdha. Sanuu gurguratanii biyyarraa baqachuudhaa deeman. If dura lafa tolfachaadhaa jiran. Kanaafuu ummanni Oromoodhaa keessattuu abbootiin qabeenyaa warreen alaa galee fi warreen biyya keessa jirtan. Yeroon dammaqinaa maallaqa keessan bakka nagarra oolfattan ammaan booda hin hafne maallaqa keessan baankitti hin dhiisinaa. Commercial Bank of Ethiopian eegaltee jirti. Amma bakka hedduutti limitiidha qaba. Maallaqa baasuudhaaf hogguudha itti baankii hagara malee hin qabnu siin jedhan. Maallaqa dhabaniitii miti maallaqa biyyarraa baasu jiran. Biyyarraa karaa foreign currency jijjiiranii maallaqa doolaara sharafanii alatti oofu jiran. Naggada kanaatu deemu jira biyya keessa. Naggada badaadhaa deemu jira.
Kanaafuu biyya keessatti ifamantanii maallaqa keessan sumuunii baankii keessatti hin dhiisinaa. Maallaqa qabdan baankii keessaa baafadha. Shabjaa kawaabitu waabitaadhaa waa haadha. Maallaqa kashii lafa jiru meeshaa jijjiiraa lafa haadha. Waan kana ummata biyyaatiif sheer godha. Yookaan boodarra harka duwwaa fuuteen harka duwwaa namni keenya warri alaagalees harka qullaadha dhadhautee galuu ta'a maallaqa waan geesse dhabee harka qullaa keessaa galuu ta'a. Warri biyya keessaatis abbootiin qabeenyaa harka duwwaadha fuutees. Mootummaan Abiy maallaqa saamuu eegaltee jirti. Maallaqa karaa biyyaa ergachuu Afrikaa keessa karaa Eertiraadhaa, karaa Ugaandaa, karaa biyya biraa firoonfachuudhaaf. Maallaqa aangoonni Dooktar Abiy irraa eegale warri OPDOdhaa aangoonni naannoo Amaaraa hundinuu maallaqa isaanii baafachaa jiran. Baafachaadhaa. Waan kana walii sheer godha, walii dabarsa. And I don't know about Oromia Bank. Oromia Bankiidhaa fi Maarri Baankii ani hin beeku. I don't know. Garuu it's not safety. Mootummaan Itoophiyaa kufuudhaaf deema. Maallaqni keessan baankii taa'utti hin amanina. Keessaa baafadhaa. Karaa biraatiin another breaking news. Dooktar Abiy Itoophiyaa tiifadhaa jechuudhaan waraana dargiidhaa. Waraanota dargiidhaa naannoo Amaaraa keessaa guureeti leenjisee Oromotti bobbaasuudhaa deema. Kun eegalee jira. Warra dargiidhaa warreen waraana keessa ture. Warreen leenjii muuxannaa adda addaa qabu diinni biyya keessan dhaaluudhaaf deema. Kaa qophaawaa, kaa tireengodhaa. Jeeti waraana dargiidhaa ka dur deebisee Oromoodhaan dha'uudhaaf deema. Kanaas gurra qabadhaa. Waraanni dargiidhaa deebi'aa jira. An Oromiyaa keessa hin dhageenye. Oromiyaa keessa yoo gaa'iciitiidhaan dhaltee Amaaraa, dhaltee naftanyaadhaa itti dabalamaa ittiin beeku. Garuu naannoo Amaaratti eegalee jira. Waraana dargiidhaa kan durri taartee bee hundaa'uu Abiy deebiseeti hidhachiisaadhaa, gurmeessaadhaa, jaaraadhaa jira. Dhoysaanis ifa battis jaaraadhaa jira. Kun hundinuu kan qophaawaadhaa jiru Oromoodhaaf. Waraana dargiidhaa ka cabe. Galchanii wali qabanii wanni hidhachiisaadhaa jiran Oromoodhaan fixuudhaaf. Kanaas sammuu qabadhaa. Mooraa leenjii dhoysaa gartee Dooktar Abiy waraana itti leenjifatu miti. Dooktar Abiy taammaanyoch. San qofaa miti. Waraana dargiidhaatis ka jibbaa Oromoodhaa qabu. Warra tokkummaa Itoophiyaatti amanu. Warra maal kililii fi jinnii maada jakka dura dhaabbatu. Warra maqaa Oromiyaa jiru dhageettiin feene. Deebiseeti Oromoo irratti leenjisee Oromoodhaan dha'uudhaaf qophii godhaadhaa jira. Kanaas sammuu qabadhaa. This is two breaking news. Waa'ee baankiidhaa, waraana dargiidhaa deebi'ee ka hidhachiisaadhaa jiru lachuutu Oromoodhaaf yaachisaadha. Warreen abbootii qabeenyaa keessattuu warreen alaa galtan. Warreen biyya keessaa maybe they know how to do waan jiraniif. Warreen maallaqa huulii gootanii laffaatanii fiddan geessanii biyyatti investi gootanii bakka hin taane jirtan if eega, if laala, if milladha. Yeroon if laaltan ammaan tana maallaqa kana guunachi geesse mootummaa Itoophiyaa baankii Itoophiyaa keessa gaafaan kaa'e mootummaan tun turuudhaan deemtu mootummaa jiguudhaan deemtu maaltutti aanaa. Akka siistemni hostiidhaa kun hin jiru biyya keessa. Mootummaan takka gudabre maallaqa waan jira haxaaweeti silaa dandee biyyeedhaa usaa saamee deema. Silaa dandee biyyeedhaa fi fooqiidhaa kana hunda saamee deema. San hin danda'u. Garuu maallaqa baankiidhaa baankitti hin dhiisu. Hanga dandametti maallaqa alatti jirateeti biyyarraa baafachaa jira. Hoggoloonni OPDOdhaa hundinuu Abiy irraa eegale. Abiy maallaqa maqaa gargaarsaatiin ala kanaa guuru kan bileena 10 maarree nuu kenna jiru World Bankiin kana hundaa'u Itoophiyaa keessatti bakka takka mana cabe jaaraan jiru. Cuftinuu baankii namoota dhuunfatti galeeti biyya alatti waa godhaa jira. Baankii alaa jira. Baankii gargaarsadhaa fuudheetuma baankii fi haata. Dhugaan deemu jirtu kana. Kanaafuu xiqqoon qabdan. Osoo bileena 10 fuunijee sammuu isin micciiree xiqqoo qabdan. Isin harkaa saamee akkan kunne xiqqoo teessan eeggadhaa. Maallaqa baankiidhaa qabdan tartiibaan eeggadhaa. Walii dabarsaa. Walii sheer godhaa. Haganuma yeroo gaarii.